ناني قبيتيتو زي مسيح ربي بقول لك إنسان باني خيسس يا قلتو يا أما خنوندا وان دو غورتيس واني فراتو برباجي سو جرات نيم فردا يجاجر دغه فدا اوروموتي وان كان دلغيت اسما في ربي حساب نمني توكو اوبليتي في نيم فودا نت خوتا اروز غيا كناتين قباينجو سبحان الله دغه فدا جرات امو اكني نمني نما جالتو كيكو يوخا نما درير سو نما كيكو في كيكني جبي سايو خاينا بانما كيكنت كيكا نما درير سو نما كيكا كيجي نما كيكا إذا ديمتني كيسي فيسبوك رمتا ساجرتان كيسي توما مرتبوتو جرت تركي مرتبوتو ونقنا ونراني كم نما قد أنا مرتبوتو مجاغرتي دي آتاس نمو بليتي ساتي وجماري توجيه كيسي فيسبوك رمتا سي كيف يا أخي نمني نومتي لا دقي فدا جرا كني برانكي خنا نمني في فرنجين اكاتا اسين تكا اورمو رتين بين چارا دلي هذا إساني فا برانكي بول غرو اكاتا خناني مي فكنيا نمني ابلي فادان برانكي جينا مونتي بروسني جرا قوي فانا مت قبته غرو وانت كوني اكاسي اكاتا ني سني ساو جتم نتيس برانكي وجتاتو متور غرو wanni kuni waan irra guddatti rabbi illee namanni buusa akka biyyoo itti obboleettiiti yaaruuzaan qaba hootaadha borusaa sadii irratti gisee jee nama darsa kiyya qabadhee waan namni yaaruuzaan nama bira dhaqu akka aadaa dargitti qabadhee bira dhaquuf ka'e wallaahi summa wallaahi jaafee fuudhetti hin beeka ammaasa deebi'ee immoo piraankii jechuun isaatis nan aarsine akka nama tokkotti garuu obboleettii gaafa inni juwaareetiin jira سيغلي انا مي جابي ارغدو مي زلو جرات جابي غوتو سين جعفر امين غوتو وبليتي تي صبرينا امينيس يفهمني غافتا نوكو فامتي غوتو جعفر اميني في صبرينا اميني كاكاي كومني جيساني मैं जा पे मैं अजला तक तक रही में आकाश हम बाग अफसो रब्बी इन्नमा चाला रब्बी दीफमा गाफतु कब रब्बी ती तौबा दीबू कब अम्मो आके इन्ने कुनी वाम बिराखी से सेनु गडुन कम तैसल नूरे نما عرب صوفي متى اوكي قماتا اوكي جعفر امين بيجي جعفر اوكي مي بيجي راني دنداما وني ما دوفين خنا كليس جا مي فيسبوك ان كنت مي جابي فيسبوك خيتيم كنت مي كن جعفر امين بيجي جا اكمي فيسبوك ان كنت مي اوكي جعفر كيني فيسبوك خيتيم كنت اوكي شفيق يديفا ما سينجل شاب سين ديبس ايه فيسبوك ان ارغدو جابي ني گل چ دوران نمن گل چو سي اما نم برا گل چير لالے ديجرا مي فيسبوك خيتي نت تركي خني ريفو لينكي في بيجي غيار ستير كسني تو ده فيمه شير غدا اخواني في الله غلطو مادا شير غدو اندغتنا دو فيجرا جابيني جابي توبين دو فيجرا شير نو غدو اندغتنا
namni biraa isin galchina inshallah xiqqoobsa warri arrabsitan ajala deemtanii please warri nama arrabsitan hin arrabsina laal jara keenya ila dhaggeeffadhu amma viidiyoo saniis ni kaasisi footollee akka inni kaasu goon dhaggeeffadha ammoo nama arrabsina nama arrabsuun okay Jaafari nama arrabsuun badiirraa nama deebisu namni ikhlaasa qabaachuu qaba gaafa badiirraa illee yoo kanama gorsitan taate badiirraa nama yoo gorsitan akkaataa namni badii sanirraa deebi'u godhuu qabdan malee nama xiiqii keessa galchitanii karaa rabbiirraa illee nama wanni hin godhinaa please. Okay, mee Jaaffee kottu okay dhufee jira okay asumaan mee namni murtii guutuu wajjin friendummaa qabdan murtii guutuu irratti share godha murtii guutuu irratti share godha dhageessanii okay murtii guutuu illee niin barbaadaa jechaa jira murtii guutuu irra share godha mucaarar qiidhaa murtii guutuu ka jedhu ni beeytanii isarratti share godha please. Fotoon addunyaa mara wal ga'ee jira dhiifama qofaa gaafatu rakkoon qabu san jara keenya isin caalaa rabbi ka inni dhiifama gaafachuu qabu fi obboleettuma isaa sanuu deebi'ee dhiifama gaafatu qabu dhageessanii san rakkoon qabu ammoo warroota fakkeenyaaf deemee wannan taane akka waan inni mee fakkeenyaaf ragaa qabda rabbiin quraana isaa keessatti akkuma dubbate namni nama tokko zinaa dalagee jiraa jee dubbatuudhaaf yookaan nama sayyakuudhaaf seera quraanaa keessatti rabbiin kaa'etti namni tokko ragaa fidachuudha ragaa nama afur yookaan irraan fuudhamu yoo nama ragaa afur hin qabaanne nama kakachuun barbaachisu biratti kakuu rabbiin kaa'e dallansuu rabbiitiin kakatee akkasiin namni san nama biyya ari'amuu qabu yoo ta'es biyya ari'ama nama gartee awwaalamee tumamuu qabamus tumamee awwaalama hukmii shari'aatiin jechuudha kanaaf namni tokko akkanumaan kaatanii wanna hin taane gaafa namaan jettan wallaahi yaa mee dhaabbadhaa ilaalaan isin hin jaa namni danda'ee obboleettii fidhiisi keessattuu nu gara keenya Harargee kanatti obboleettii ofii dhiisi intalaan baati wajjin firaasha takkarratti intaloolaatti wajjin firaasha irratti takkarra ciisnee guddanna nuti jarjara akkasii dhiisanillee namni hin qabu namni Harargee ni qaba jee jaatu yoo qabaates hin takkata gara keenya yaanni kasii namni obboleettiifitti yaada waan biraa akka amma namni Facebook irra oofuu kana wallaahi ani ni jira jee jaatu hangaan beekutti okay kunu Jaafar dhufee jira Jaaffee kottu Abdulaziz boolla keessaan baane keessa rabbi si haa galchuu deemase ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleessa keenya Jaafar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو كم نجا؟ بليس وقا أروز اللي ستي دفنة إنك كان يكونوا أكيد نقول تكمله. تلاقي تنجا. والله يعني كمار يبو سنجي نما أروز ستو فوراب. والله أروز ستو فوراب نما قبي رجو. قروك جيم بودر فران كتاو لقي واتك
Piraanki ta'uusaa hubadheetuma anis nama piraanki hojjetu waan ta'eef piraanki ta'uusaa hubadheetuma anis ammoo boodarra viidiyoo namni gaafa gartee feesbuuka sooshaal miidiyaa irra olii gadiin oofee viidiyoo ati obboleettitiyyaa piraanki isinirraa dalaganne itti gisee ilaalu dur rifadhe dhugaa rabbii dubbachuuf hangam takka rifadhe anumaa beeka yaa'u namoonni akka kiyya rifataniis gaa hin dhabamu Dhugaa. amma gaa nama kanaan maaliif rifattaa jechuu osoo hin taane amma wanni nuti goonu tokkoffaa irratti ani akka mataa kiyyatti mee gaafii takkaan si gaafadha. Maaliif viidiyoo san hojjechuun barbaachise? Piraanki san lammaffaa irratti okay piraanki ati nama yuutuubaraa maaliif hojjetta siin jechuun dandeenya. Obboleettii teetii wajjin maaliif hojjette namni biraa dhabameeti. Nama biraati wajjin hojjechuun hin danda'amu piraanki obboleettii teetii wajjin hojjette san. Eegoo hojjette hoo obboleettii yaa wajjin hojjedhe jettee hawaasatti himuun san maaliif barbaachise? Mee maali yaaddeeti maali itti feeteeti haa piraanki san obboleettii teetii wajjin hojjette? Mee kan adda nuu baasi. Ishee godhaa obboleeyyan kiyya. Okay, bareeda. Gaaffii bareedduudha. Mee namoonni illee haaseenu hangasuu nama 600 wayii jira. Namoonni haaseenu hangasuu mee hanga salaamtallee irra qaree hangasuu mee namni haaseenu dura gaafitti deebi'u dura. Ishee godhaa obboleeyyan kiyya waliin. Inni ergitee gubbaa murtee guutuu jaamsan. Abdulakim ittiin erga Abdeekim murtii guutotti Abdeekim Ahmad murtii guutotti ergi. Murtii guutoo ishee godhime Abdeekim murtii guutoo hojii warroonni murtii guutoo mucaa Harargeedhaa murtii guutoo isa wajjin feesbuuka qabdan irra ishee godhaa. Jazaakumullah. Galatoomaadhaa irra ishee godhaa. Haaseen. Irra ishee godhaa. Saboo bararraa namni bara wan baxaanii fi waa hunda qabatee mana kee dura dhaabbatu malee homaan hafnee bara jarjarteeti piraanki jettee nu hambiftee malee wallahi dhugan baanaa barjaaffee ayi namni Jaafar saahibni kee fuudhee maashaallah nama meeqaan naan jee keessaan barreesse anamma Harargeen jira anuu dhaqeetiin ganaa laaluu ta'a nama meeqaan hin jeenoo san gubbaan amma namni koomentii jalatti anuu rabbi wajjin haa dhiisuun jee rabbi wajji haa bulchuun jee yaanii faa warri amma wanti jee hedduu jira beekte laakiin ammoo namni boodarra silaama nama biraati ajnabiyyaa hojii ta'e beekte namni wanti hin jiru mee hundaafuu waan ta'e waan itti feetellee nuuf ibsitaa sheer godhamee jira keenya namni haasas seenu sheer oliif godha. Warri haga amma osoo dubbii tana qofaan qabne arraba dhedheerachaa turtanis hundi qottaa isheen. waan kee dirra wal mormu jirti bar ijoollenis teessee dhageedha. Awwadaay guutuun barra awwadaay hin jira beekteen awwadaay guutuun jaaffee saamni kee footoo xiyya takka ta hojii kaanee gallakkisnee takka ni beektaami. Hojja shabakaan baase wallahi namni awwadaay kana guutuu har'aan tana waanuma hatta lafatti illee jechuudha waanuma Jaafar keenyaa kana haasawwan beekte waan ajaa'ibsiisa please warroonni arrabatti wanni jettan arraba dhaabaa please arraba dhaabaa amma saahibbootiin kiyya ijoolleen as keessa jirtu tun aboo Jaafar fuudhee baratti maal haasoo tanaan jaarree fuun tana giseenan wanti jiru deebi'anii footoo harkinaan awoo meenuma kaasii jee namni anuma kanattu wanti waan biraa wanti jaabete maaf sardamte guyyaa lama ajandaa godhanna lakki jira keenya akkasii miti wanti kun mee Jaafee maaliif baata Jaafar deebii mee koomentii barreessi Jaafar maaliif bee ayyee
Jaafe mee tokkoffaa irratti akkuma siin jee maaliif biraanki san obboleettii teetii wajjin gochuun barbaachise? Ajnabiyyaan namni biraa wajjin biraanki sana eega hojjetuun sirraan oolin biraanki san nama biraatti hojii godhuun hin ta'u. Maaliif biraanki kana obboleettii teetii wajjin godhuu filatte? Okay, bareeda gaaffii bareedaadha. Jechuma namaa takka mooqeeqa namaa jalaa walaba ta'uudhaafin isa duraa irratti obboleettii tiyya filadha. Maaliif jennaan? Dubartiin biraa ajnabiyyi akkaan fadhatte jechuudha akka aruuza fakkaatutti ajnabiyyaa jechuudhaaf hin danda'u. Obboleettii tiyya immoo obboleettii tiyya. Hojii dalaguun hin danda'amu. Garuu hommii tana jala walaba ta'uudhaafin ani duraan dursee obboleettii tiyya filadha. Akkam gizee jettu? Ani ajnabiyyaan takka ammoo dubartiin biraa naaf halaali akkam fedhetti aruuza san fakkeessee hojjechuudhaaf, footoo hojjechuudhaaf, harka irra kaayyachuudhaaf, itti maramuudhaaf naaf halaali ajnabiyyaan dubartiin biraa. Halaali miti. Obboleettiin tiyyoo. Obboleettii ta'e siif halaali. Haaya. Obboleettii ta'e aruuza kiyyaa koottaadhaa guyyaa borusaa sagalirra neega aruuza kiyyarraa nafinaa jettee obboleettii ta'e fuudhuun osii fayyama maare. Eeka firaanki sanitti hin baal. Obboleettii tiyyanarraa obboleettii tiyya aruuza fuudheetiin jira mabruuk naan jaadha. Warri naa gammaddanillee galatoomaadha. Fuudheetiin jira itti obboleettii ta'e immoo jechuun obboleettii ta'e boodarra maqaa dhooyte malee akka fuutee nutti himte. Nuti immoo maashaallaa hojii haa bulchuu jennee jirra. Rabbi umrii hojii haa dheereessu lama ta'a ciisaadha. Sadi ta'a haadhaa siin jaan namni irra guddaan koomentii jalatti. Immoo obboleettii ta'eeti namni kas jaanii san. Obboleettii haadha takka abbaa takka irraa dhalataniin akkasini jaaniire. Akkami kunoo ni ta'a. Sanummaa akkasii kun hin ta'u wanti takka yeroo hojjettu takka tola fakkaatteetii booddeensi hamtuudha. Takka immoo hamtu fakkaatee booddeensi tola. Haa ta'u garuu niin tolchaatu dogongora kana fideemi. Garuu ammoo jechi garagaraati namoonni garagaraa akka waan kana keessaa ibboo dandeebin nama taasisa. Saniifuu dogongora bakka ati dogongoreen hin beekaa. Maalirraa akka keessan hin beekaa jechuudha. Gizee jettu fakkeenyaaf jechuun namoonni immoo waan kana harkanii si qeequun amma ani fakkeenyaaf ati ammoo wanni kuni akka badiitti fudhatamu yaani wanni kun akka piraankitti fudhate immoo waan hojjette kana badii tana piraankuma jettee itti dhiiftamoo wanni kun dogoggoreettee ofitti fudhatamee akka yaada keetitti. Ani amma akka kiyyatti piraankiidhaa jeetin hojjedheemi. Dogongora kiyya sana amma warri ibsanaa godhuu qabu bakka kanaa dogongora waan hin fakkaanne safuu amantii keenyattis akka aadaa keenyattis oromummaattis kun safuudha. Kan naan jeen na gorsu eenyu yoo nan dogongora ani dogongoraa garuu immoo kadhata kiyya kana osoo natti hin himne jechoota garagaraa si arrabsuu jecha sin jechuu kuni dogongora kan keessi ni beeksisa. Ani haga amma piraankiidhaa jeetiin fudhadha. Garuu immoo dogongora hoggaa amma akkanatti hoggaan sirraafaa dhagu namoota biraatiraas dhagu obboleettii danda'e niin fuudhe jettee piraankii irratti hojjechuu kan qabduudha. Tole wajji rafee sanoo eessaa fidatan namoonni gari akka murtii guutoo jaaniin gurbaa murtii guutoo jaamusa. Eessaa fide wajji rafuu fayyasan eessatti akka. Wallahi sila ani akka kiyyatti immoo murtii guutoo sanii silaa sii fideetumaan wanna silaa gaafatuu ni barbaaddu gaafatta ammoo amma
ati kan nama tokkotti hawaasni hundi sitti mufachaa jira. Nama 800 nu laalaa jira. Hawaasni hundi gartee qeeqa jibbiinsaas haa ta'u qeeqa jaalalaatis haa ta'u hundi isaanii si qeeqaa jiru. Leennoo piraanka hojjechuu keetitti miti namni dubbii kana kaasaa jiru. Jaafeen akkamitti obboleettii isaatii irratti fuudheetiin jiraa jee piraanka hojjetaan amma ka dubbii kaasi akka yaada kiyyetti akka hubannoo kiyyetti. Jecha ammaa ta'etti sanillee waan kana fideenatti fakkaata. Jechuun amma reefuun tan obboleessi keetillee tiktook irrattillee guudhuuf wanna takka naa kaasee ture. Nama biraa takkallee finnee dhufne waan juunatti wanti akee. Yaani jechuun waan kana nama biraati hojii mokorteetti dadhabdeemu. Biraanki kan ajnabiyyaa biraa fiddeetti mokortee dadhabdee obboleettumatti yeroo wayyeentee fiddeemu akkam. Bakka biraa bakka wajjii balka qabachuu footoo hojjefa ka'uu kana hin qabne ni jira. Baankii kun jechuudha. Baankii gosa biraatiin sanganaadha. Sanii fi isiisanii obboleettitii isaan lamaan kana dhiyaate. Garuu ammoo bakka haruusaa kanatti bakkaan akkaan fedhe footoo hojjefuu danda'u kanatti obboleettitii yaabbatee amma duba hawaasa kana ammaa jette reefima hawaasa kana mufachiiftee rifachiiftee hawaasni kun dhugaa dubbachuuf wanti kun Oromoo keessa yeroo takkaffaan na fakkaata piraankiin kun haaree Oromoodhaaf waan haaree fiddee waan haaree hawaasa fiddee kana gaa hawaasni waan haaree harte amma anis fakkeenyaaf marruu shawufaanis gaafa jaartiin isaanii biyya alaa jiran fuudhuuf hin deema jaanii haruusa godhatanii numa agarsiisan. Garuu wanni san obboleettii osoo ta'ellee anamma fakkeenyaaf jaartiin tiyya biyya alaa jiraattee haruusa godhadheetiin jiraa jee irratti dalage obboleettii tiyya jee yoo waatimma obboleettii tiyya ta'e ibsuun sammaa barbaachisiree boodarra eega daleeyte obboleettii ta'e wajjin piraanki ta'uus nutti himte piraanki jettee tumatti hin dhiiftu yoo obboleettii tiyyaa jettee hawaasatti maa gabbaaf tare obboleettii tiyya wajjin waan kana hojjette leennoo maaliif akkaataan ati itti hojjette wallahi aktara ajaa'iba maashaallah dandeettiillee itti qabda maashaallah garuu haruusa haflallee goone beekte akka haflallee miti akkaatuma haruusa sargii guddaa gooteeti beekte akkaataan ati itti dhiyeessitellee yaa'ugaa kanaafuu wanni san maa obboleettii tiyyaa jaanii ibsuun sanoo maa barbaachisiree jaaffeedha dhugaa san bakka